Ajajaan olaanaa Baawwaboo Marroo Dirribaa fi ittaanaan ajajaa Baawwaboo Gammachuu Abbooyyee mootummaan rakkoo uummanni keessa jiruu fi wal dhabdeen siyaasaa jiru karaa nagaan akka hiikamuuf fedhii fi akeeka kan qabne ibsan. Marii marsaa lammaffaa Tanzaaniyaa Daar es Salaam irratti gaggeeffame irratti nuti wareegamnee deebii Oromoon barbaadu ni argama jennee rakkoof tarkaanfii guddaa ofirratti fudhachuun dirree qabsootii baanee qilleensa mootummaan to'atu keessa darbinee Tanzaaniyaa Daar es Salaam deemne jedhan. Gareen mootummaa immoo rakkoo siyaasaaf marii siyaasaa taasisuu dhiisuun faayidaan nu sossobuuf yaalii taasisaa turan jechuun afgaaffii kaleessa irraa biyyoolessa Oromiyaa irratti taasisanii ibsanii jiru. Dhimma araaraaf qaamoleen gidduu keenya turan waggoota lamaa oliif nu gidduu deddeemaa turan kan jedhan ajajoonni kunneen osoo mariin araaraa hin eegaliin dura Jenevaatti mariin taasifamaa erga ture booda nu bira ga'amee jedhan. Nutis rakkoo uummanni keessa jiru furuun dirqama waan ta'eef jennee ofirratti murteessuun Tanzaaniyaa Daar es Salaam deemnullee gareen mootummaa hidhannoo hiikkachuu qabdu yaada jedhu qabatanii dhiyaatanii jedhan. Dhimma kanarratti dippiloomaatonni nu gidduu turan rakkoon akkasiin hin furamu jechuun itti himaa turuu ibsan. Kaayyoon garee mootummaa bakka bu'ee dhiyaatee wal dhabdee siyaasaa jiru furuu osoo hin taane gaaffiif yaadni isaan qabatanii dhiyaatan marii fi waliigaltee malee hidhannoo hiikkachuu irratti kan jedhan kaayyoon isaanii hooggansa Baawwaboo fi waraana bilisummaa Oromoo adda baasuuf malee kaayyoo araara dhugaa qabatanii hin turre jedhu. Waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuun hawaasatti dabaluu yaada jedhu qofa qabatanii dhiyaatan jechuun haala Daar es Salaam ture ibsu. Hooggansi dirree irraa kan deemne erga mari'atame waliigaltee irra ga'amee irraa sadarkaa jedhamu irra erga ga'anii booda dirree irraa deemne jedhu ajajaan Baawwaboo Marroo Dirribaa fi ittaanaan ajajaa Baawwaboo Gammachuu Abbooyyee. Yeroo mootummaa abbaa irree kana waliin taa'uu deemnu waanuma raajiitu nu mudate raajiima biyya lafaarra hin jiru. Namni nuti achitti dhaqnee argine akkaataa amtisaa namaan gatu. Waan hanguma kanaan duraa walii galamee irratti walii gallee qawween hin hiikkatamu otoo hin hiikkatiin immoo akkaataa itti fuulduratti adeemamuu danda'u irratti roodmaappii jiru waliif dhiyeessaa jedhame sana duuba deebisan. Wanti turte silaayyuu yoo rakkoon alatti akkamittiin deebi'uu dandeenya inni mari'annee xumurannee deemne malee waraana bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota isaa hoogganoota isaa gargar baasuu qofaa ture malee araarri hin turre. Warri nu gidduu jirullee ni rakkate. Gareen Baawwaboo seerumaa biyyattii bu'uura taasifannee gaaffiiwwan qabnu dhiyeessuufillee gareen mootummaa bakka bu'e kun deebiin isaanii gaaffiin keessan biyya diiga jechuu qofa ture jedhan. Nuti lachuu waraana keenya waraana uummata tiksu taasisuu qabna jennee yaada dhiyeessinus gareen mootummaa bakka bu'ee fudhachuu dhabuun akka waliif hin galamne taasisaniiru jedhu. Waraana gama lachuu kan uummata tiksu taasisuu waraanni yeroo mooraa seenu dabareen seenee leenjii fudhachaa mootummaan immoo waajjira akka banannu nuuf eeyyamu uummata wal nu agarsiisuu fi mari'achuu yaada keenya uummataaf dhiyeessuu yaada jedhu dhiyeessinus gareen mootummaa fudhachuuf qophaa'an turre jedhan. Qaamoleen dippiloomaasii fi ambaasaadarroonni nu gidduu turan rakkataa turuu kan ibsan qondaalonni Baawwaboo kun sababa gareen mootummaa diduuf gaafatanillee deebii irraa dhabaa turan jechuun dhumarratti adeemsa ture addaan kutanii ba'uun waliigaltee malee hafee jedhan. Seera biyyattii caqannee gaaffii dhiyeessinuufis seerri biyyattii eeyyamu jechaa ture gareen mootummaa bakka bu'ee araara irratti argamee jedhu. Yeroo rakkatan gareen mootummaa bakka bu'e kun dhumarratti ambaasaadarroonnii fi dippiloomaatota kana nurraa baasaatii ergaa muummichi ministeeraa isiniif dhaame isinitti himnaa jechuun akka daa'imaatti nu sossobaa turan jechuun himu. Dhumarratti yaada dubbatan yeroo dhabanitti qaamota nu gidduu jiran irraa fagaannee daqiiqaa 5 waliin dubbachuu yaallee jedhan. Wayita kana waltaanee faannoof shaabiyaa lollaa waraana keessan fidaa jedhee muummichi ministeeraa ergaa isiniif dhaameera jechuun nuuf himanii jedha. Tunni mootummaa bakka bu'e kun qabsoo Oromoos ta'ee kan biyyattii keessa jiru quban qaban kan jedhan ajajoonni Baawwaboo kun mootummaan araara dhugaa buusuuf osoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo diiguu faayidaan sossobuuf maqaa araara jedhu jala dhokatee dhufe jechuun himu. Ambaasaadarroonni nu gidduu turan waan jiru hunda sirriitti hubatanii taajjabaniiru kan jedhan ambaasaadarroonni sunillee maalummaa waraana bilisummaa Oromoo sirriitti hubachuu fi quba qabaachuu ibsan jiru jedhan. Dhumarratti garee mootummaa biraa deebiif yaada dhabnaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu wal mallatteessaa gargaarsa namoomaa uummataaf dhiyeessinaa jedhamnaan baqatan kan jedhan marii marsaa biraafis akkaataa walitti deebinu irratti dubbachuu diduun pirootokoolii achiyyuu eeguu akka hin dandeenye himan. Rakkoon waraana bilisummaa Oromoo qawwee kaasisee rakkoo siyaasaati kan jedhan ajajoonni kun kaayyoon keenya guddaan ejjennoo fi yaada keenya addunyaan akka hubattu taasisuun milkoofne irraa jedhu. Walumaa galatti waa'ee dhimma araaraa kana uggaa laallu egaa nuti araara kana tokko carraan ta'e rakkoo Oromoo bara dheeraa keessattuyyuu mootummootaan uggaa dhufetti kabeebsaan bira dabramu akka inni kabeebsa ammatti carraa argame kanatti kabeebsaan kan bira dabran osoo hin taane waliigaltee agartee rakkoo kanaaf furuudhaaf iggitii ta'u tokko ta'uu qaba ka jedhu qabna. Kan lammaffaa immoo waama nu qabanne kanaayyuu qaamii addunyaatti beekuun hubachuu akka inni qabudha. Marii araaraa marsaa lammaffaa booda gama isaatii mootummaan ibsa baaseen Baawwaboon araara kan barbaanne ibsee turuun yeroo muraasa keessatti dhabamsiifna jedhee ture.